dhaggeeffattoota jaalatamoo akkam ooltan warroonni sararaa international yookaan ammoo intarneetii gubbaadhaan Awustiraaliyaa fi naannoo adda addaa dhaggeeffattan ammoo akkam bultan isin maraafuu bakka jirtanitti nageenya isinii hawwaa sagantaa marii biyyaa qabannee dhiyaannee jirra akka qalbii guutuun hordoftan isin afeerra akkuma hedduun keessan beeytan yookaan quba qabdanitti sochiin biyya keessatti torbaan sadiin dura jalqabe ammas deemaatuma jira. Yuunivarsiitiiwwan, kolleejjiiwwanii fi manneen barnoota sadarkaalee adda addaa keessa barattoonni jiran karoorri magaalaa Finfinneedhaa babal'isuudhaaf baafame miidhaa lafaa fi uummata Oromoo irraan gahaa jiru hubatuudhaan hiriira eega jalqabanii kunoo bubbulee jira. Mootummaan Ihaadeeg ijoollee harka qullaa hiriira baate kanarratti waraana bobbaasee xiyyiitiidhaan ajjechaa fi gara kaaniin ammoo hidhaa furmaata taasisee jira. Yakka suukaneessaa inni barattoota irraan gahaa jiru kana lammiiwwan biyyoota alaa dallansnee hubannee hiriira mormii guddaa bahuun keenya ni yaadatama. Nu warroonni ala jirru tole hiriiras baane mootummoota biyyootattis iyyannoo barreeffannee manatti dachaanee jirra. Dararaa fi roorroon garuu hin dhaabbanne. Kanaafuu namuu gaafii jabduu wal gaafataa jira. Kanatti aansinee maal gochuu qabna? Nu warroonni ala jirru akkaataa kamitti warra biyyaa kanaaf irkoo taana? Mariin har'aa qabxii tana hundee taasifatti. Marii dhimma biyyaa jennee jirra. Marii kanarraa keessummoonni 4 qooda fudhatuuf jiraatan. Dr. Muhammad Hassan Profeesara Seenaa Georgia State University irraa Atlanta irraa kan daandiirra jiranii telefoonaan jechuudha. Isaan biraa immoo Dr. Asaffaa Jaalataa Profeesara Sooshooloojiitii fi qormaata Global jedhamuu fi akkasumas Afrikaanaa University Tennessee irraa telefoona irra jiranii. Obbo Kadiiroo Elemoo immoo kan dura xinxallaa oduudhaatii fi akkasumas immoo hayyuu siyaasaa kan ta'e dhaggeeffattanii jirtanii oduu dhiyeessee jira. Ammas immoo laayinumarra Chicaagoo irraa nu wajjin jira. Akkasumas immoo istiidiyoo kana keessa keessummoota 2 jira. Kaduraa Kiniinii Jagganoo xinxallaa siyaasaatii fi hirmaata hawaasa uummataati. Akkasumas waahilli kiyya kas istiidiyoo kana wajjin jiru Abdul Jalil Abdallaa gaazexeessaa fi hirmaataa sochii uummataa kana akkasumas immoo aanaallee na wajjin Edduu Seeneetiin gaafii dhiyeessuuf jiraata. Asseet Muhammad Aliitii aanaa Fu'aadis asuma istiidiyoo wajjin jira. Kanaafuu isin martinuu ulfaadhaa yaada qabdan uummataa gumaatuudhaaf fedhii agarsiisuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagaleen Oromiyaadhaa kan Minisootaa magaalaa kana keessa jiru magaalaa Lakkuu jechuun namni fagoo irraa nu dhaggeeffatan magaalaa kana yoo jennu magaalaa Lakkuu keessa jiru raadiyoo hawaasaa wajjin walii galuudhaan marii qopheesse kana sa'a 2 gaggeessuuf jiraata. Sa'a 2 kana keessatti yaadni dhiyaatu marii kana booda naannoowwan addaa keessatti jalqabamuuf deemuuf bu'uura guddaa lafa kaayee jennee abdanna. Kaayoon guddaanis kanuma kana nu hubadhaa. Kanaaf ammaan tana mee maal goona jechuu keenya duratti maaltu warroota alaa irraa eeggamaa gaafii jettu keessa seenuudhaaf deemna. Haa ta'u garuu marii san dura sochii barattoonni kaasan kana isin keessummoonni kiyya akkamitti ilaaltan maaltu ilaalcha akkamii qabdan jechuudhaan kana seenna. Furmaata keessan seenina akkaataa isin afranuu tartiibaan dabaree isinii kennuuf jiraadha. Garuu ammaan tana wanni kaasuun barbaadu namuu ilaalcha adda addaa qaba. Akkaataa itti dhagahame jira. Suukanii nutti dhagahamu jira. Marartoo qabnu jira. Kanaafuu isin tokko tokkoon dabaree isinii kenneet achi booda ammoo gara furmaataa tarkaanfannaa gaafii duraa kanaan furmaata keessan seeninaa. Kanaaf Dr. Muhammad Hassan yookaan Profeesar Muhammad Hassan Atlanta Georgia irraa hangafallee natti fakkaatanii na honfolchaati. Isimee Dr. Muhammad mee haala amma ilaalcha akkaataa itti ilaaltu sochii ammaa kana mee nu jalqabii yookaan na dhageettan fakkaata Dr. Muhammad. Tolcheetiin dhagaha. Ulfaadhu galatoomii mee itti seenegaa mee ilaalcha qabdu kanarraa. Naafeeruu keessaniif hedduu galatoomaan ja'a rakkoo uummata keenyaa akkuma torbaan dabre dubbattanitti ammaas deebiftanii dubbachuun keessan really nama gammachiisaa itti jabaadhaa itti fufaa. Uummanni keenya nu malee humaan qabu nuti qaama uummata keenyaati. Afaan isaanii taatee bakka dandeenyu cufattuu dubbachuu nurra jira. Saniif tanaafiin galatoomaa isiniin ja'a. Haala biyya keessa jiru kana akkam ilaaltata jettu an akkaan itti ilaalu
akka hedduutti ilaala takka bilchina ummata keenyaa nama agarsiisa dammaqiinsa ijoollee barattoota keenya ka biyya jiru haala wayyaaneen ummata keenyaan itti jirtu pilaana isaan hegeree ummata keenyaatii qaban arkaniiti ka'anii dura dhaabbatanii gaaga'amni guddalleen irra gahu rifatanii dhaabbanne itti jiranii tun hedduu nama boonsisaa abdillee namaa kenna ummanni tokko yoo ifirra lole malee yoo ifi jabaatee dammaqee baree sharri diini namarratti hidhu addaan facaasan malee jiraachuu hin danda'anii sanii jecha akka ummanni keenya waan barattoonni haasan isaan maddii dhaabbachuun isaanii wajji rakkachuu isaaniitis gamanarraa really nama biyyarraa dhuferraa dhagahee taraa duraati ummanni keenya wallaggarraa hanqa harar shawarraa hanqa arsitti hanqa baaletti namni gamanarraa yuggu takka ka'uun kun hammam takka ummanni keenya miidhaan itti dhagahamtee awareness politikaa dammaqinsa baranii lafaa ka'an jechuu laal dur gaafaan an tamaarii ture gaafaan ijoollee ture Taaddasaa Birruu wanta ja'a jechuu turan jeneraal Taaddasaa Birruu zamana Maccaa Tuulamaa ummanni miidhaan ittiin dhagahamne kun maali jechuu ture ja'an akka laalcheessatti ummanni keenya hedduu miidhame miidhaan ittiin dhagahamtu ummanni tokko yogguu miidhaan itti dhagahamte lafaa ka'aa ifirratti lola ar'aan tana ummanni keenya biyya keessatti miidhaan irratti dhagahamte jechuu tu waan dirree jiraati pilaana wayyaaneen yooti FLFin ummata keenya pilaantee itti jirtu xiqqaa guddaan namni galeef jechuu ummata tokko dammaqe bituun hin dandahamtu eega dammaqaman booda bituun hin dandahamtu ummanni kun humnataa saniif gama kiyyaan nama hidhame nama du'e nama madaawee cufaahu odooniin gadduuhin dammaqinsi ummata keenyaa immoo ummanni keenya ifii ka'ee ifirra loluun hedduu nama gammachiifti je'ee wanta ja'a yoonin daqiiqaa takka qabaadhe wantaan jechuu barbaada mootummaa wayyaanee yogguu dura dhuftu amata 23 dura mootummaa habashaa habirarraa akka waan addaa if gootee ummata Oromoo garsiisuu barbaaddee turte mootummaan dur isii dura turan aadaan Oromoo afaan Oromoo namummaan Oromoo wallee wanni Oromoo akka baddu galgalaa ganama hidhatanii irratti bobbahuu turan wayyaaneen zamana san humnaa sin qabdu ammaan tanaas dhaaba Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo if maddii qabdee akka ummata Oromoo biratti dhagahamuu ka danda'an hanqa humna horanuu identity Oromoo akka waan kabajanii afaan keenya akka babal'atu akka waan godhanii fakkeessanii turanii sungaa yeroodhaa fakkeeffachuuf hanqa hidda hidhatanii jabaatan jechuu takka eega hidda hidhatanii jabaatan booda poolisiin isaanii duraa kaaftee waan khijiba irratti rarra'aati waan propaganda rarra'aati warra guyyaan halkan guyya je'ee jajjabduu tana warra oofu tanaa jecha eega humna horatan booda haruma jirtuun identitiin Oromoo keessaahu Oromiyaan karaa cufaan akka diigamtu pilaana baafataniiti itti jiran jechuu akka laalcha kiyyatti pilaanni hegeree Oromooti isaan qaban waan dirree bahee jiraate nama hedduuf hin galtu taate wayyaaneen Itoophiyaa bulchuuf pilaana yeroo dheeraa lafaa qaban akka pilaanatti taana rabbumaatu beeka ilmi namaan yaada malee akka yaadanis namaan guutamtu isaan ammoo biyya san yeroo dheertuuf bulchina jedhanii pilaana qaban namni tokko biyya san yeroo dheertuufi bulchina jedhee pilaana qabu Oromiyaa if jalatti qabee kontirool godhuu qaba Oromiyaa malee biitti firii qabdu taa higeree qabdu waa takkailleen eeriyaa san hin jirtu maal jechuugaa Oromiyaa kontirool godhuu jechuun takka sabboonummaa Oromoo laaffisanii
identity Oromoo laaffisanii keessaahu Oromiyaa mootummaa Oromiyaa dikee godhanii akka jabaachuu hin dandeenye akka waa takka illee ta'uu hin dandeenye Oromiyaa karaa dandahaniin diiganii already diigamtee jirti diiganii addaan baasuu jechuu sambira dabri warri TPLF ashkaroota isaanii warra isaanii dalagoo PDO jechuu xiqqoo takka illee kabajan akka ilmoo namatti illee laalan mootummaa isteetii adda addaa tajirtu keessa tokkolleen kan akka warra isaanii dalaguu OPDO kan isaaniin kabajne kan tuffatan kan waa takkalleen gaafanne isaan maqumaaf achi jiraatan malee wayyaane wahallee oofu ummata keenyaaf kabajaa takkalleen qaban ummata keenya ni tuffatan tanaa jecha pilaanni isaan hegeree ummata keenyaatii qaban taduraati ummata keenya lafarraa kaasu talamaddiiti ummata keenya de-urbanized tahee ummanni keenya amata 30-40 kana kan baadiyyarraa karaa magaalaa galuu gahe magaalaan takka Oromiyaa keessatti tan ummanni Oromootti majority hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti Afrikaa keessatti facilities modern facilities ta education ta health haruma cufaanu magaalaa keessa jirti ummanni keenya de-urbanized tahee magaalaa keessa kan galle magaalarraa baasanii kan magaalaa keessa jiru yoo kadhattu yoo kuulii tahee akka jiraatu godhu waan dirree jiraati magaalaan Oromiyaa keessa jirtu hedduun federaala jala jirti magaalaan xixiqqisholleen Awwadaay namni karaa Hararraa dhufu Awwadaay magaalaa xiqqisho isiin federaala kontroola federaala jala jirti gizee xiqqoo booda magaalaan Oromiyaa keessa jirtu cuttunuu harka federaalitti akka galtu yooma master planiin isaanii akka laalcha kiyyatti master planiin isaanii it is an evil plan waan dirree jira abbahee as jiraati yoo tun kararra ooleef magaalaan cuftunuu kan silaa ummanni keenya akka ummatatti keessatti barnoota harkatee iskiilii harkatee namummaa ifiitiin boonee mataa itti ol qabatee jiraatu keessa jiraachuun dandeessu jechuu master planiin ammaan tana Finfinnee bal'ifna jedhanii baafatan waan dirree jiraati magaalaa bal'isuu barbaadaniiti miti beekta namni ibsoba magaalaa bal'isuu miti wanni isaan barbaadan dachiin Finfinnee keessa jirtu hiramtee gurguramtee dhumtee jirti tamaddii san jirtu ummata keenya dachirraa kaasanii garagalanii gurguratanii namni isaanii namni kun akkatti horanii ummanni keenya akka hiyyoomu hiyyummarraa bahee namaa gad tahee khajiraatu khadaan akka jiraatu san godhuuf waan itti yaadan jechuu waan dirree jiraati dhugaadha itti deebinamee talafaatan dhugatti itti deebinaa bal'inaan keesseentanii Dr. Galatooma dhiifama isin dhaabuu kiyyaaf achumatti naa qabaati ammaan tana asin dura torbaan dabre keessa waan kanarraa mari'annee qabxii jajjaba lafa kaa'anii jiran Profeesar Asaffaa Jaalataa amma Dr. gara furmaataan deemnu ammas gaa ilaalchuma adda addaa qabaatuun Dr. Muhammad akka gaarii ibsanii atis gaa amma ilaalchuma qabdu atillee nu kenni Profeesar gara Tenesiitti tarkaanfadha jechuudha. Baay'ee galatooma Bosaid hundi keessan warra jirtanii dubbiin kun dubbii cimaa dubbii balbalsaa ta'uu isaa bartanii wanta kana irratti xiyyeeffachuudhaaf hojii irratti hojjechuu qabu keessanii fi baay'ee galatoomaan jedha galata keessan bilisummaa ta'uun jedha dhugaadha. Dubbi nama biyya keessatti adeemu kun dubbii cimaadha. Ijoolleen amma wal adeemaan kun dargaggooti kun political slavery Tigreen uummata Oromoo irratti fiddu garbummaa politikaa uummata Oromoo irratti fiddee fi Oromoo irratti shororkeessummaadhaa fi sanyii duguugaa Tigreen irratti adeemsisaa jirtu hubatanii ijoollee xixiqqoon engadda dhalatanii harka qullaa kaa'anii utuu wanta kun qabaatin harka qullaa kaa'anii nagaadhaan rakkoo akkasiitu uummata keenya mudatee jira nagaan deebii nuu kennaa pilaanii isin godhan kun sirrii miti jedhanii ennaan qawweedhaan rukutanii ajjeesaa hidhaa rakkisaa jiran kun waan baay'ee namatti agarsiisa. Tokkoffaa Tigirooti uummata Oromoodhaa fi waan isaan qaban waan badiisaa waggaa baay'ee irratti hojjechaa turan
in fact teellaa deemnee yoonnaa ilaalle habashoota keessumaa warra Tigree kun waan isaan Oromoof bara dheeraadhaaf qaban hojiirra oolchuudhaaf biyya Oromoo fudhatanii lafa Oromoo fudhatanii harka jalatti galchatanii uummata Oromoo gara waggaa dheeraadhaaf bituudhaaf waan isaan qophaa'an ijoolleen irratti hubattee irratti duula bante. Kun egaa amma jarri kun dhuguma mootummaa cimaadha. Mootummaa cimaan tokko mootummaan ofitti amanu tokko ijoollee daa'ima ajjeesaa ijoollee waggaa lama ajjeesaa ijoollee waggaa afurii ijoollee waggaa kudhanii ijoollee waggaa 21 ajjeesaa hin ajjeesu. Mootummaan kun mootummaa baay'ee dadhabaa farra uummataa kan ta'e qawweedhaan akkana bushu kan nama bushuu barbaadu legitimacy kan hin qabne mootummaa jedhamee waamamuu kan hin dandeenye mootummaa jedhamee waamamuu hin dandeenye kan nama saamu mootummaa maafiyaa mootummaa maafiyaa ta'uusaa kan agarsiisu kan humna qabne ofirratti abdiin qabne ta'uusaa agarsiisa kun. Egaa yoo waan xinnoo tokko argan keessumaa karaa Oromoo yoo Oromoon ka'ellee qufa'e yoo Oromoo waan tokko itti dubbate waan hojjetan beekanii waan beekaniif baay'ee dafanii birratanii uummata Oromoo irratti bobba'u. Kan nama ajaa'ibu uummata Oromoo akka dabaa isaan hojjetan kana baay'een isaanii irratti hin barree garuu ijoollee xiqqoon kun wallaansoo rakkoo kana bartee wallaansoo Oromoo keessatti afaan Faranjiitti paradigm shift fidde baay'ee diddiirte wallaansoo Oromoo. Akkuma ishee diddiirtee uummata Oromoo biyya alaa jirullee iddoo hundumaa jirullee birmatee ka'ee wallaansoon uummata Oromoo kun sirriidha. Wallaansoo nagaati. Wallaansoo nama biraa miidhu miti. Wallaansoo nama hundumaaf nagaadhaaf gammachuudhaan akka uummata jiraatu waan godhu waan ta'eef biyya lafaa irratti illee akka wallaansoo kun beekamu ta'e egaa dhugaadhumatti uummata Oromoo waan akka gaariitti baruu qabu habashooti Tigrooti uummata Oromoof tuffii jibba sodaallee qabu. Karkara nutti agarsiisa waan ta'e amma ta'e. Egaa ijoolleen Oromoo biyya Oromiyaa hundumaatti harka wal qabattee tochoon ishee wallaansoo Oromoo bifa haaraadhaan bifa qindaa'een ol duukaa tochoon ishee akka wallaansoon Oromoo sadarkaa biraarra ga'e agarsiisa. Kanaaf egaa uummata Oromoo wanta kana baree akkuma itti birmatee caalaatti illee itti birmachuutu irra jira jedheen natti mul'ata. Kanaaf baay'ee irratti mari'achuu irratti yaaduu barbaachisaa. Wallaansoo amma deemaa jiru kun wallaansoo salphaa miti. Gara caalaatti gara fuulduraatti illee kana caalaa cimuu danda'a. Kanaaf baay'ee itti yaaduun nurra jiraan jedha. Galatoome Profeesar Asaffaa maaliif dhugaadha marii guddaa nu barbaachisaa kan akkanatti kanaafuu kanaaf kaafne amma immoo gara Chikaagootti laayina irra kan jiru obbo Kadiiroo Elemoo itti fufe. Ayyee isiniin cuftunuu galatooma. Ani wanni akka nam tokkotti na dhagahame walaman na dhagahame Oromooni namni barate ijoolleen dhumachuun ijoolleen duun hidhamuun guddoo na gaddisiise guddoo qalbiin irra na cabte guddoo na golgoleesse dubbiin tun guddoo na suuqanneessite gaddi guddaan na dhagahame. Garuu wanni na gammachiisa tokko ammoo ijoolleen kun waa malee hin doone kaayoof dhumattee sabab qabdi sababi sun galme qabaachuu qaba. Kanaafuu karaa tokkoon Oromoon akkas mirgaa ka'ee falmachuun guddoo na gammachiisa. Akka malee waan ijoolleen sun gooten boone kanaaf ka jiran ulfaadha kaallee bakki isaan jiranii rabbi waan isaan haqa isaanii adeebisuu fedha. Ani gara kiyyaan miirgos lama na dhagaamee jechuun. Sochii kan akkamirra laaltoon an jettani sochiin kun sochuma Oromoon haga gaaf Itoophiyaa seene kaasee sochii ni qabu. Sochii kan Oromoon bifa adda addaatiin duraanuyyuu fincilee bifa adda addaatiin lolee kadhumaa ka waaqoo guutuufaa ka barkoo 950 ka Maccaa Tuulamaa hin beeytanii gabrummaa hundaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhe waaqoo guutuu ilmaan suni tam itti guddate ilmaan qubee genereeshinii jedhaman ilmaan qubee tanattiyyuu Oromummaaf Oromoof nu isinii dhaqqabne nu isinii geenne wanni Oromoon facaafatte hardi baate dhaqqabde waan nyaatamu waan firi qabu nama Oromoo qabsaa'uu jennechuun qabsoon turini qabsoo durii warri seenaa
jechuun bar cunqursaa Minilik maaliif sun odoo hin taane baruma ammaa kan jiraatutti qabsoo dargaggeessi lafa dhufe humni haarawii kun ittiin deemu waan akka mana gammachiisu waan guddaa tokko jechuudha. Kun wanni inni agarsiisu sochiin Itoophiyaa keessa ture, cunqursi Itoophiyaa keessa ture, saamichi qabeenya Itoophiyaa keessa ture, haqa dhabiinsi biyyi sun keessa ture. Akka duri nutti himan sun qofa odoo hin taane bara har'a jaarraa mirgi ilmaan namaa jaarraa 21ffaa jaarraa kanallee keessa itti fufee jabaatee deema jechuudha. Barattoonni haaraa xixiqqoon turin ijoolleen ganna 15, 16, 20 kalafa kaati seenaa duri odoo hin taane jiru warra ka'ammi jiraatan irra arganii kalafa ittiin ka'anii sirni mootummaa kana hagam tokko akka inni rakkoo qaba, hagam tokko akka inni saama, hagam tokko ijjeessa, hagam tokko barbadeessa akka inni agarsiisa jechuudha. Takkaffaan san jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun wal faana waan deemu jirtu jechuudha. Oromoon mirgi duri dhabsuun deeffachuuf waan godhaa jiru. Saniin nan mul'ata. Kabira ammoo wanni akka mana gammachiisu Dr. Asaffaalleen Dr. Mahammadilleen kaasanii jiranii gaafa duri Oromoon irratti duulame Oromoon tokko ijjeefamu gaafa harmamuraaf harkamuraa aanolee Oromoon bira hin dhageenye. Gaafa calanqoo Oromoon bira hin birmanneef. Gaafa wallooti duulanii Toodiroos fi Yohaannis ballees Oromoon bira harri hin dhageenye. Wanni harna gammachiisu guddoon tokko bira ammoo Oromoon bakki fedheettu taanan kanami rukutu dhiisi yoo nami harka itti aggatu yoo nyaaphii harka itti fudhatu yookaan diinni malatu Oromoon biyya bira lafa ka'a. Oromoon bira wal qabate ka'a. Oromoo amboon tuqamte. Oromoon biyyala guutuu addunyaa kun jirtu cuftunuyyuu sochoote wanni Oromoo waan kiyya na dhagahamaa jedhanii isaan lafa ka'uun waan guddoo na gammachiisu tokko jechuudha. Cufa caala ammoo wanni guddoo na gammachiisu barattoonni am lafa ka'an humni Itoophiyaa ka sodaatu ka duriyyuu olola kijibaatii fi qaroom kijiba isin barsiifni jedhsun wanni sun cuftun akka hundee hin qabnee fi bombii warri duriyyuu sodaachaa bahee dargaggeessi Oromoo ufubatee ka'ee bombii warri durii sodaatsun dhoo'ee jira jechuudha. Kuni waan guddoo tokko waan jajjabduudha kanatti natti dhagahamaa kan argee ammaa fi hagarmatti agabaabsuti gara booda gulee wajjirtaatiin jedha galatooma. Yaada bareeda isin sadeenuu ka dhiyeessaa jirtanii dhugatti amma gara istuudiyoo kanatti yoo deebi'e obbo Kiniinii meeyatis waan haaluma kanarraa waan si dhagamee jechuun akkaataa itti ilaaltu jechuudha. Dhagameen tunillee gaarii miti dareema jedhama afaan Oromootti waan dareemte yookaan ammoo haala itti ilaaltu atillee itti dhiyaadhu. Achitti aansite Abdul Jaliil qophaa'e. Waan hunda dura anillee galatooma jechuu barbaada. Qophii akkanaa yookaan ammoo haala akkanaatiin waan kana qopheessitanii nama hundaa hirmaachisuu keessaniif galata guddaa qabdanii Abdul Jaliiliif Sayyidillee. Qabsoo yookaan ammoo sochii barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan, kolleejiiwwan, haayiskuulii keessa jiran ka amma godhaa kana an akka lamatti ilaala. Inni dura caafama yookaan ammoo marfama qabsoo bilisummaa Oromooti. Caafama kana keessatti akkuma duratti obbo Elemu lafa kaa'e maali kanaan durallee wanni Oromoo lolchiisaa ture, wanni Oromoo faccisiisaa ture abbaan biyyummaa isaa jeeqamuu isaati. Abbaan biyyummaa isaa tuqamuu isaati. Eenyummaan isaa tuqamuu isaati. Ijoolleen kunillee kanuma itti fufan, ijoolleen kunillee gaafiin isaanii kanuma, ijoolleen kunillee wanni isaan yaadanillee kanuma jechu kun gaa caafama yookaan ammoo marfama qabsoo bilisummaa Oromoo ka jaarraa hedduu dura jalqabe caafamee nurra gahee caafamee ijoollee tana bira gahee jechu. Gara biraatiin kana durallee dubbadheera. Yuunivarsiitii san keessatti urga wayyaaneen angoo qabattee waggaa 24 gaafa gaafaan waggaa waggaan ilmaan Oromoo inuma ajjeefamu, ilmaan Oromoo inuma du'u, ilmaan Oromoo gaafii inuma kaasu. Kun waan itti fufee ammallee dhufe jechu. Kanaaf ani caafama yookaan akka marfama qabsoo bilisummaa Oromootti ilaalaa jechu. Kun ammoo naashinaalizimiin Oromoo Oromummaan hagam akka dagaage, Oromummaan hagam akka sadarkaa guddaa irra gahe. Inni ammaatti ijoolleen kunniin ijoollee umriin isaanii 17 haga 24 hin caalle yookaan 25 hin caalle tilmaamaan umrii 30 namni gahe waan achi keessa jiru natti hin fakkaatu. Kun genereeshiniin haarofni yookaan ammoo dhaloonni haarofni qabsoo
warra duraan godhaa turanii ka akka Maammoo Mazammar, ka akka Elemoo Qilxuu, ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoo isaan godhaa turan san fuudhanii bakkaan gahuuf naashinaalizimiin itti dhagamee bakkaan gahuuf hagam akka socho'aaran itti mul'isa jechuudha. Kun diddaa fincila nuuf mul'isa. Gara biraatiin ammoo inni lammataa tarsiimoo diinni ganamaa galgala nutti baasu. Keessattuu sirni impaayera Itoophiyaa urga gaafa ijaarame irraa kaasee urga gaafa Oromiyaa diige irraa kaasee akkamitti Oromiyaa guutuutti qabachuuf maloota adda addaa hennaan genereeshinii waggaan yookaan immoo jaarraa irraa gara jaarraatti uf jijjiiraa kun misoomaan kun ammoo Oromoo lafarraa buqqisuun karaa adda addaatiin jechuu akkamitti akka tarsiimoo jijjiiratu akkamitti akka impaayerri kun ijaaramuu isarraayyuu kaasee akkamitti akka inni tarsiimoo jijjiirataa tooftaa jijjiirataa ilmaan Oromoo lafarraa buqqisu ilmaan Oromoo lafarraa fixu ilmaan Oromoo gaafii mirgaa dhiheessan sarbu nutti argisiisaa jechuudha. Dhumarratti mootummaan wayyaanee yookaan immoo mootummaan TPLF umriin isaa gabaabbachuu isaa qulqulluun nutti argisiisaa jechuudha. Maaliif naashinaalizimiin Oromoo akkuma duratti tuquuf yaaletti Oromummaan dagaagee ijoolleen umriin isaanii 17 haga 30 gadi ta'an falmachuu jalqabaniiranii umrii wayyaanee gabaabsuuf deemu ijoolleen kunneen TPLF umriin isaa gabaabbachuu nutti mul'isaa jechuudha. Maaliin argina kana? Mootummaan tokko seeraaf heera ofii baase kabajuu yoo hin dandeenye umriin isaa gabaabbatee jira. Mootummaan wayyaanee namatti seeraaf heera ofii baase ka hiriira bahuu dandeettan mirga gaafii gaafachuu mirga qabdan ka jedhee ufumaa seera tume san cabsu jira inni ammatti. Eenyurra cabsu jira ijoollee dargaggoo ijoollee daa'imman ijoollee gaafa konstituushinii isaan baasan sun hin dhalatin ka dubbisanii garuu argan isaan san irratti sirna akkanaa raawwataa jira jechuu sirni kun dhuma irra gahuu isaa sirni kun raawwachuuf sa'aatii fi daqiiqaan sekandiin lakkaayataa jira jechuu ijoolleen kun fincila kana akka itti fufan abdii qaba. Kanuma waliigalatti ani sochii ijoollee kana akkitti ilaalu. Galatoomitti deebina Abdul Jaliil. Galatoomi Said akkuma jirutti warri naan dura haasawee bal'inaan akka gaariitti keessa deemaniitti jiranii wanni itti ida'u waanuma gabaabaadha ta'a. Tan dura ani akkaan ilaalutti sossoohinsi Oromoodhaa eeguma jalqabame guyyaan inni akka taraa tanaatitti uummanni bakka takka ka'e kaniin ani beeku hin jiru. Yoo ammaan tan 91 namni naan jee gaafa san mootummaatu hin jirre. Mootummaan akkaamatti nama cunqursite osoo jirtuuti namni kuni bahaa seensatti kaabaa fi kibbatti biyya alaatitti jaarmayaan osoo hin daangeeffamin akka ummataatti bakka takkaa ka'e. Humniti tokkolleen tan anaatu kaase jettu kileemi gootulleen hin jirtu. Yoo jiraatte immoo ni dogongorte akka hamatti dhoqqee tuqatte tokko. Kan lammadaa ummanni keenya kan akkana ka'e kuni wareegama gurguddaadha kafalee ammaan tana keessatti kafalaa jira. Maaliif nama hedduudhaatu du'ee nama hedduudhaatu mana hidhaa wayyaanidhaa keessatti toorchar ta'u jira. Nama hedduudhaatu reefki isaanii mana hidhaa keessatti ajjeefamanii reefki isaanii alatti darbamaa jira. Tan sadeessaadha wanni mootummaa kanarraa ilaalu mootummaan tuni sagalee wayiitu gara biraatirraa dhagahame. Okay. Tan biraa mootummaan tun yoo namni akka gaariitti kan ichi ilaalu taate mootummaan tuni akkuma reefu tan warri na duraa keessaa namaatu je'ee pilaana bira dheeraadhaa qabdi dhugaadha. Waanuma fedhe jecha tokkoonillee diddaasiidhaa dubbachuudhaaf jecha ati shorar keessaadha dubbachuudhaaf jecha asiin dura mootummaa misooma
misooma oguu jettu misooma dhugaadhaa namni Oromoodhaatis misooma ni barbaada kabiraatis misooma ni barbaada garuu misooma Oromoon irraa ugguramte kanii ilmaan Tigraay qoftiin irraa misooman dimokiraasii Oromoon irraa ugguramte kanii ilmaan Tigraay qoftiin irraa itti fayyadaman karoora akkasiitiin bara dheeraa jiraachuudhaaf tattaafatti waa'ee Oromoodhaa immoo Oromoon mootummaa TPLF tana osoo hin walaawwalle deemnee wajjin haasa'uu dandeenyaadhaan osoo uummatallee garalamee hin goone waa tokko illee garalamee ilma Oromoodhaa osoo hin goone maaliif gar tokko niin dubbadhoo jette gama kaniin qabsaa'u jiru hayi akkamitti ta'a haalli kuni Oromoon wal dura dhaabbataa jechuun karaa miti karaan saniiti mootummaa sin wajjin haasa'uun gootu hin jiru maaliif mootummaan san karaan kana yoo haasawaan waa goote warra isii bira jiru saniif sila waa goote kun hundinuu hin jiru kanaafuu mootummaan san diinummaa isiidha firaa fi alagaafillee akka gaarii beeksifte sosso'a kana keessatti maaliif hin jalqaba irratti uummanni Oromoo akka Oromoo keessiin jaa warra OPDO keessa jiruutu waan kana jalqabe isaanillee keessa jiran jechuu kiyya taraatan kanaafuu qabxiin lamaan musanii uummanni Oromoo akka uummataatti ka'ee jira akka waan biraa takkatti illee osoo hin ta'in deebisee mootummaan tun diinaa uummanni Oromoo isii tana ofirraa buqqisu qabaa karaa fedheenuu warra biraatiin wal ta'uudhaanis haa ta'u haaruma fedhe hundaanuu diinummaan akkanaa sababa waa'ee lafaatii fi akkasitti lafa Oromiyaadhaa akka hororsan kaartaa qofa kan dura kaa san hunda keessa deemuu hin barbaadu ammatti ammoo mootummaan tuni mootummaa sadarkaa mootummaadhaatitti himattu tan daa'ima bara 8 ajjeeftu ani gartee jiraadheetiin harkanatti hin fakkaanne zamana faashizimii fi gartee gaafa naazii san fa'aa taate malee tuni diina buqqa'uu qabdii Oromoon kanarratti taafte boodatti jecha galatooma isin afranuu galata guddaa qabdanii maaliifamu qabxiin guddaan kan itti deemaa jirru furmaata fiduudha rakkinna arginee jirra garuu san duratti sagantaa kana gartee isteeshinni kun beeksisuun nurra jira nu obsa akkasumatti nu tura dhugumatti gaa nama 4-5 waan taataniif heddummaa yeroon hin dheerata nu obsa isinitti deebi'a amma wanni godhamu achumaanuu aanaan wanti jaatutti achumaanuu station ID kanneenii daqiiqaa 2 keessatti itti deebina haaretti sagantaan tun reediyoo hawaasa Oromoo irratti dhiyaachuudhaaf jiraatti aana. Egaa tunarratti an just karuma boodarra karuma gaaffii yoon dabare malee wanni jedhamu qabu hundi jedhamee jira saniifuu karaa reediyoo hawaasa Oromoo gamas tarkaanfannee karaa sagantaa haasawaa keenyaatti fufna. Tole bareedaadha beeksisa afaan faranjiidhaan 2 qabaasanis dhiyeesseetiin achiin booda gara walduraa duubaan san gara reediyoo hawaasa Oromootichi jalqaba itti aadha. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. The City of St. Paul is accepting applications for firefighter EMT. Maal godhuu jira garam deemuu qaba sochiin kun kanaafuu mee gabaabatti amma qabxiidhaan guddaan irra deemaa jiru isin afranuun kana dhageeffattan kana booda maaltu itti aana ka jedhu itti dhiyaadhaa gaawwanni tokko beekamuun namarra asirra jira gabaabsee wanni jedhu diinni illee nu dhagaya firris nu dhagaya garuu maluma qajeelfama ta'eetiin gara sabaa himaatiin himamuu danda'u irratti akeekkadhaati Profeesar itti dhiyaadhaa. Maaltu godhamuu danda'a tajettu gabaabdutti odoon hin deebifne dura namni keenya ka biyya alaa jiru Awustiraaliyaa irraa kaasee Middle East Afrikaa Awurooppaa Ameerikatti sossoo'uun isaa nama gammachiisa yuggu takka sossoo'anii yoo mana deebi'an mooraala namaatiif gizee takkaaf wanta malee garuun dhaqu daranuu organized ta'anii wal gurmeeysanii waan barattoonni biyyaa haasan sun
waan dhaabbataati miti tanaa jecha namni ala jiru yogguu takka administration baane achi dhaamna kan hin jenne karaa isiin itti fuftu barbaadanii irra mari'atanii more if organize godhuu barbaachisa jechuu takka tana talamaddiiti mootummaa wayyaaneetun ummata Oromoo mataa qabu hawaa beeku hawaa bare eega balleessuu eegan arraamiti itti jiranii ijoollee waa barte tan amma fixan lubbuun ummata kaaniitiis akkasumatti jabdu ammoo nama waa bare soosaayitii takka keessaa yogguu ajjeesan qullaa hambisuu jechuu systematically namni keenya hawaa bare kaan oofanii biyyarraa baasuu mana hidhaa naquu kaan ajjeesuu kaan hojjarraa arihuu kana hidhataniitti jiran gabaabdutti gaa ummanni keenya akka nama waa beeku hawaa bare saayinsii medisiinaa haruma cufaatinu waa takkallee qabaachuu hin dandeenye godhuu barbaadan jechuu kiyya. Dhiifama nama tokkotu laayina irraa bahe jechuudha akkasumatti naa qaba. Nama tokko laayina irraa bahe jechuudha telefoonatu. Ati amma itti naafuufiiti akkasumatti ammaan tana malli maali ka jedhu kanarratti haga Dr. Muhammad deebi'u yeroo keenya saamachuudhaaf hiree sii kenna jechuuti. Baay'ee galatoome Said akkuma deengada TV Oromoo irratti jalqabnee turre ani yaada ni qabu national emergency meeting biyya alaa kanarratti barbaachisa akkuma jedhee ture. Marii atattamaa marii ummati Oromoo biyya alaa jiru kun atattamaan godhee state level community level biyya irratti fakkeenyaaf biyya akka Ameerikaa fa'a irratti achirra ce'ee biyya lafaa irratti biyya addunyaa irratti akkatti Oromoon ol qabatee of ijaaree strong civic association jaarmaa hawaasaa cimaa gajjallaa kaasee amma gubbaatti harka wal qabatee tocho'uu danda'u ijaaruudhaaf of qopheessuutu nurra jira kan jedhu yaada dhiyeessaa. Kanammoo yommuu goonu aadaa keenya durii irratti hundaa'uudhaan akka uummata keenya dura of ijaaraa turetti waan gadaa irratti uummati Oromoo ka gadaa irratti of ijaaraa tureen sirna gadaa sirna seeraan ilaaf laameedhaan seera irratti hundaa'uudhaan akka waan akkanaa ijaarannu jedha. Yeroo ijaarru kun immoo wanti kun biyya fakkeenyaaf Boorana keessatti gumii gaayyoo kan jedhamu jira. Gumii Oromiyaan immoo gumii gaayyoo irraa barachuudhaan gumii Oromiyaa kan jedhamu biyya addunyaa irratti ijaarree seeraan akkatti ol duukaa tochoonu hawaasa ol jaarma hawaasaa cimaa ijaaruudhaaf. Kun immoo maaliif of ijaarraa wallaansoo ijoolleen biyya keessatti jalqabdee du'aa jirtu kana gargaaruudhaaf bira dhaabbachuudhaaf of ijaarraa jechuudha. Akkamitti of ijaarrannee of gaafanne marii guddaa nu barbaachisa. Open dialogue mari'achuu waliin haasa'uu gajjallaadhaan amma gubbaatti waliin dubbachuudhaa fi uummata keenya gidduutti wal hubannoo gaarii fiduudhaan akka uummataatti wal hubannee waliin mari'annee harka wal qabannee akka of ijaarru. Keessumaayyuu immoo yeroo uummata hawaasa tochoofnu hawaasa keessatti akka kana duraa jaarmaa dhiiraa qofaatu hin ta'in dubartiin Oromoo hundishee dargaggoon Oromoo hundishee akka keessatti hirmaattu gochuun nurra jira. Maaliif barbaachisaa ta'e kun? Abiddi dubartiin qabsiifte naamuudha Oromoon. Maaliif dargaggoo barbaachise? Dargaggootatu wallaansoo kana biyyaa fudhatee ka'ee jira. Dargaggoonni alaa kunis immoo wallaansoo kana keessatti akka guutuudhaan yaada guutuudhaan hirmaatanii wallaansoo Oromoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachuu barbaachisa jechuudha. Kana gochuun egaa consensus building walii galuudhaan utuu eenyu tokkollee alatti nambisin karaa warri polotikaa adda addaa qabu amantii adda addaa qabu ilaalcha adda addaa qabu akka Oromootti ol duukaa dhaabbatee wallaansoo Oromoo kana gargaaruudhaaf wallaansoo ijoolleen Oromoo biyya keessatti calqabde bifa haaraadhaan paradigm shift fiduudhaan kan isheen calqabde kana nummoo isaan duukaa buunee waan isaan calqaban kana hojiirra oolchuudhaaf akka gaariitti hojjechuun irra jira. Egaa
yeroo kana goonu code of conduct yookiis seeraan buluu seerarratti hundaa'ee akkuma warra keenya durii yeroo gadaadhaan bulaa turan yookiin immoo ammayyuu warra gadaan bulan jiru Oromoo keessa akka isaan seeraan bulaa turan seera tolfachuudhaan seera ijaaruudhaan waliigaluu seeraan buluu seeraan tolchuudhaan akka obsibsinee of ijaarru. Maal gochuu barbaanna? Waan nun gochuu barbaannu tokkoffaan olaansoo ijoolleen calqabde gargaaru lammaffaa biyya alaa kana keessatti public diplomacy kan jedhu. Public diplomacy ijaaruun maaliif barbaachise jettanii mootummaan biyya Itoophiyaa bitaa tures bitaa jirus biyya alaarraatiitu legitimacy argatee gargaarsaaf waan hundumaa argatee nu bita. Nummoo waan isaan biyya alaa kan argatan illegitimate government akka isaan ta'an barree namni alaa kun hubatee waan daba isaan hojjetan daba isaan uummata Oromoo haa ta'u uummata biraa irratti hojjetan itti mul'isuudhaan biyya 21st century keessatti wanjal isaan hojjechaa jiran kun akka sirriin ta'an hubachiifne mootummaa biyya alaa jiran kana hubachiisuudhaan karaa civic organization kanaanii karaa structured leadershipidhaan iddoo bu'ooti maqaa uummata Oromoodhaan dubbatan ijaarranne rakkoo keenya akka biyya lafaa irratti community dhaabne amma biyya lafaa irratti amma United Nations mootummaa adda addaa irratti bira dhaabbanne akka wal'aansoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Lammaffaa sadaffaa immoo ijoolleen kun warri miidhamaa jiran warri ari'amaa jiran warri yuunivarsiitiidhaa ba'aa jiran warri ajjeefamaa jiran warri isaan rakkachaa jiran gargaarsa isaan barbaachisaa karaa danda'ameen karaa mooraalisa ta'uu karaa danda'ame bifa danda'ame hundumaa warra wal'aansoo kana qaban duukaa dhaabbachuun irra jira. Itti aansee immoo ganaa waan guddaan deemaa dhufa Oromoo irratti. Oromoon weennin eegeesseef duutedha. Oromoon akkuma Oromoon lafa isaatiif albuudaa inni qabuuf baay'ina isaatiif nama baay'ee irratti aggaammatee irra Tigireen. Kanaaf ganaa badiisa guddaa nu dhufuu danda'a. Yoo nuyi cimnee jabaannee harka wal qabanne malee waan ta'u gochuu danda'amu. Kun waan amma ga'aa jiru kun nu qofaa irratti ga'e miti. Uummata baay'ee irratti biyya lafaatti ga'e. Uummati baay'een biyya lafaa irraa hin dhumanii kan immoo biyya ari'amanii biyya isaanii dhabanii biyya isaanii argatan jiru. Muuxannoo baay'eetu jira kan irraa barannee nunis akka uummataatti of ijaarree ol duukaa tochoo qabnu jechuudha. Arfaffaa akka uummataatti akka nama tokkootti isa ta'u akka nama lamaatti isa ta'u yookiis immoo akka naashinaal yookiis immoo akka uummata tokkootti fedhii keenya interest keenya eeggachuu danda'u nurra jira. Fedhii keenya yookiis immoo akka nama tokkootti akka biyyaatti akka uummataatti fedhii keenya kan difendi gochuu dandeenyu yoo of ijaarre qofaadha yoo of hin ijaarre waan tokko gochuu dandeenyu. Akkuma beeknu uummata Oromoo waggaa 100 mootummaan qabu. Stateless people jedhamatti. Namni mootummaa hin qabne cal jedhee rafuun irra hin jiru. Biyya alaa kana keessatti warra ala jiru kun dirqama seenaa fi dirqama lammii sunirra jira of ijaarree ol duukaa tochoone uummata keenya biyya keessa jiru difendi gochaa ofii keenya illee kanatti difendi gochaa rakkoo Oromoo hiikuudhaaf irratti hojjechuun dirqama keenya nurra jira kana galatoomaa waan dhaggeeffatte yaada koo kanuma sinee. Galatoomi Profeesar Asaffaa dhugaa waan kaafte kana naashinaal jechuun marii biyyoolessaa hatattamaa akka barbaachisu jaarmaa hawaasaa cimaa kacaasaa qabu ka seeraan bulu kan ammoo dippiloomaasii illee mootummaa kana saaxilu kan ammootu kana ijaaruun nurra jira jaarmeen kun gargaarsa deeggarsa biyya warra biyyaatiif akka ta'u harka wal qabannee deemuun akka nurra jiru Oromoon akka nama tokkoottis akka ummataattis akka fedhii isaa eegsisuu danda'u ka jettu lafa keessee kun marii qabxii guddaa kanarraa akkasumatti keenyaa amma gartee Dr. Muhammad Hassan xiqqoo namni sagaleen bira jiru sana sagalee ijoollee sanaa dhaabsisa namni sagaleen bira jiru waca sanaa dhaabsisa amma gara Profeesar Muhammad waa kaafteet dhiifa magaa telefoonni kun teknikaan nu rakke mee gara sisi deebisa amma elemoo kadiiroo elemoo naa obsi kadiiraati dardara amma gara manguddoo kanatti harkaanfachuu narra jira naa obsi kadiiroo akkasumatti. Professor Muhammad. Qophaa'e wayyaaneetu silkiin akkan hojjenne godhe moo maalisa? Dhugaadha jira. Lakki beekaatumaan jedhu isaanii himuuf hin jee malee waan biraatii miti. Dhugaadha.
maaltu godhamuu qaba tajette gaafiin jaamtu Professor Asaffaan akka gaariitti waamee ka dubbate gabaabdumaan takkaa fi lama lafa kaa'uu barbaada. Isa duraati qabsoon amma eegalamte tun biyyatti itti fufuu qabdi. Dargaggoonni keenya itti fufan jeesin abdii godhaa. Alattis ummanni keenya haala jiru kan hin ifanne sagalee ummata keenya kabiyyaa ambaasaadara ummata tahanii ifi qofa wanta godhuu kan hin ta'in firaas horanii rakkoo ummata keenya ummata addunyaati barsiisuun dirqama. Hanqa duratti daran yoo administreet goone waan irratti godhan san nama barsiisuun dirqama jechuu kiyya. San bira dabarree guddoon takka ana kan harkutti laal ummanni habashaa waa takka irratti wal tahan ifiifu wal afaan garagalanii wal nyaatanii ammoo takka irratti wal tahan. Itoophiyaa bakka takkatti jiraattee nuutu bitata jettu. Mee nama isaanii laalaa cuufa keessatti tummataa keessa jirti. Ummanni keenya dantaa isaa akkuma Asaffaan jeetti Dr. Asaffaan jeetti dantaa isaa baruu qaba. Dantaa baruu jechuu kiyya politikallee yoo laalcha adda addaa qabaate laalcha adda addaa kan qabaatu taate waa lama sadii ta ummata keenyaa toltu irratti wal ta'uu qaba. Takka namu yaada qabu waj master planning wayyaaneen amma baafte tun waan rakkoo gaagama guddaa ummata keenyarra fidu jecha wanni tun dhaabbachuu qabdi jedhanii tanarratti namuu wal ta'uu qaba. Pilaatfoormii tokko tahee karaa itti dhaabbatu wanta godhu nama barbaachisa jechuu. San bira dabree tanaa wajji walittidha. Ummata keenya lafarraa buqqaasuun amata meeqatti jiranii tun dhaabbachuu qabdi. Inaf gartee dhaabbachuu qabdi. Tanarratti namni wal ta'uu qaba. San bira dabranii biyya Itoophiyaa federaal jedhanii afaaniin haasawanii isteetii adda addaatu jira. Isteetiin garii otonomii qabdi, garii otonomii takkallee hin qabdu. Ummanni keenya bilisummaa juus kunis isteetiin Oromiyaa jiraachuu qabdi. Tanarratti wal ta'uu nurra jira. Odoon Oromiyaan hin jiraanne bilisummaanis wallee jiraachuu hin dandeessu. Oromiyaan as state diigamuun qabdu jiraachuu qabdi. Tun pilaatfoormii guddaa nuu ta'uu dandeessi jechuu. San bira dabree guddoon takka ummanni Oromoo akkuma Professor Asaffaan jeetti organized ta'uu qaba. Ummanni tokko ni hedduu nambarri uummata akkallee hin godhu. Namni yoo organized ta'e yoo wal gurmeesse yoo dhaaba qabaatee humna ta'uu danda'a. Yoo sun jiraachuu baate waa takkallee ta'uu hin danda'u. Yoo dhaaba tokkollee qabaachuu baate tokko ta'ullee baate dhaabni adda addaa hanqa ammaa wal nyaatanii wali bobbahanii bakka takkallee waan dantaa Oromoo fuula dura deemsisuu hin dandeenye amma wal nyaachuu dhiisanii waan common interestii Oromoo taate Oromoo lafarraa buqqaasuun Oromoo magaalaa cufa keessaa yaasuun Oromoon abbaa biyyaa tahee biyyeessaa keessatti of bulchuu danda'u tanarratti wal tahanii organize wal godhuu barbaachisa jechuu. Tatta'aantu tarraa boodaati laal addunyaa tanarratti namuma ummanni tokko yoo strong ta'e jiraachuu danda'a. Wanni nama jabeessaa dhaaba qabaachuu yoo jabaatan malee yoo ummanni keenya jabaate diina si tuffatu saniitu si kabajaa bar. Tanaa jecha karaan itti jabaatan jabaachuu nu barbaachisa jechuu. Cufarraahu har'aan tana wayyaaneen dadhabbii cimtuu qabaattus ifiifuu wal afaan garagalanii wal nyaatanis humna qabdi. Ammoo tan namni keenya xiqqaa guddaan baruu namarra jiru hammam takka humna qabaatanii wanni bakka takka taa'an jirtu. Dadhabaan ni jabaata, laafaan ni jabaata. Wanni addunyaa tanarratti permanent ta'ee jiraatu hin jirtu.
mootummaan takka akka ilma namaati ilmi namaa jiraatee fi bakka takka gahee loomee dadhabee du'a yoo asan duratti ijoollummattuu du'uu danda'a. Ta isaaniitis waan akkasiisanii jabeenyi isaan militarii jechuu waan biraa kan hin ta'in militarii qaban tun illeen waan temporary taate waan fixed taate yogguyyuu jiraachuu danda'aati miti. Isaan abjuu qaban abjuun yeroo dheertuuf ni binna jedhanii yoo ummanni keenya immoo organized tahee dantaa isaa baree interest isaa defend godhuu eegalee pilaanni isaanii sun abjuu tahee hafaa an kanumaan jechuu barbaada. Galatooma qabxii jabduu lafa keessan lamaanuu maal jechuu amma fakkeenya irra deebi'uuf akka namni dhageeffatu qabsoon biyyaa akka itti fufuu qabdu haala keessatti immoo nu sagalee ta'uun akka irra jiru ummata biyyaa saniif fira horuun akka nurra jiru karaa dippiloomaasiitiin akkasis kaayoo takka irratti walii galuu akkasumas warri biyyaa kun mormii hiriira jalqabne kana itti fufuu isteetni Oromiyaadhaa Oromiyaan akka biyyaa takkatti jiraattu sanirratti Oromoon hundi akka walii galeetiin jabeessu karaa danda'e menammoo if ijaaru jaarmeewwanni ala siyaasaatis ka biyya alaa kanatti wal keessatti wal tuttuqaa jiran san dhiisanii humna takka walii ta'u wanni guddaan ammoo humna jabaachuu ka jedhu galatooma kana mataa keessatti qabatuudhaan ammaan tana gara Chicaagootti Kadiiroo Lemonaa obsuu keetiif galatoomii itti dhiyaadhu. Ayyee haasaw gaarii deemuu jira waan hedduu dhagaa hedduu asirra baradhee ani ammoo waan tokko laf kaa'u wanni an barbaadu ka jalqaba wanni namni Oromoo bakka jiru cufattu beekuu qabu. Sochiin Oromoon amma dammaqxee kaatu kuni sochii wayyaaneen karaa seeruufiitiin deebisuufi miti. Sochiin kunini sochii guddoodha. Sochiin kun yoo karaa seeru warraatiin namni furmaata eege waan taatu miti. Seerii mootummaa sunii haqa buusuuf yookaan dhuga buusuuf yookaan lammii cufa walqixxeedhaan tajaajiluuf meeshaa dhaabbatu odoo hin taane olaantummaa 7% uummata Itoophiyaa guutuu cufa irratti mirkaneessuuf meeshaa dhaabbatu meeshaa ittiin nam cunqursanii ittiin nam saaman filannoo ittiin hatanii mootummaa yoo barbaadan si qabanii as dogongora waldala jedhanii murtii ittiin si dhiyeessan kunnaa beekamuu qaba. Yoo wayyaanen seer qabaa jenne adurreellen seer qabdii jenne asuu dandeenya. Seerii ishii bakka gartee hantuuta adamsi nyaadhi fi sun qabeenyi keeti jedha. Yoo wayyaanen seer qabdii jenne waraabessi seer qabaa jechuu dandeenya. Waraabessi seer qabaa seerii isa bakka argate harree nyaachuu. Harree yooman waraabessa kee dhaabbatu yoo millee taanaan murtiin argatu. Yoo seer wayyaane jalatti Oromoon haqi qabaa jenne yaannu nama akkas haqa hantuutaa fi saree bira adurree bira eegu yookaan haqa harree waraabessi bira eegu jechuudha. Warri olaantummaa seeraa aadaa Habashaa takka horattee hin beeku. Seerii yoo millee taanaan bulcha tajaajila. Fakkeenya fudhadhaa. Dargii mootummaa dargii kooministii nam nyaatee balleessa. Agaraa darbuu jedhan seer jechuun dargiidha. Bara Haile Sillaasee illee taanaan seer jechuun adaraa Haile Sillaasee seer jechuun seerii kan yoo sidaamtii namatti haasoftu bahee gamlaa keegi jedhan seerii waan waaqi bira kan fakkaata waaqi seer warra warrum isaan uumsan. Isaan seer kanan akkas nam cunqursuuf seer kan dhaabatan kan Oromoon beeku qaba. No ammoo seer kanaadhaan mirga arganna odoo hin taane seerii mirgi nuti argachuu dandeenyu yoo tokko taanee nu gurmoofnee wal bira dhaabbannee yoo walii tumsuu dandeenyu qofa. Yoo nu waliidhaa dhimmanni qofa. Yoo Oromoo wal bira dhaabate jechuun yoo Oromoo dhiisne yoo abbaan iyyate ollaan birmataa jette Oromoon yoo akkas hin ta'in yoo wanni tokko nurratti kaatee waan sungula fiignee horiinee borkeessa hin jirre nu Oromoon nama muddame nam lagii fudhate hoomachi qabattunidha. Galaani si dhufelleen si nyaate siin darba yoo asittiin qophoofu. Carraan si dhuftalleen yoo abbaan carraaqe qofa. Carraa jechuun kun carraaquu qabdi carraa argachuuf carraaquu waan tokko irra dhufte carraan yookaan kadir akkasuma balbal kan kebanattee ibaadaa goote kadirillee si garseen kaduru jedhan. Kanaafuu carraa argachuuf carraaquu qabna carraan kun amma argamee jira jechuudha. Carraa yeroon isaa amma namni waan korguu danda'ulleen uummata Oromoo kanaa jechuudha. Uummanni biyyi keessa waan kan jabeessee itti fufuu qaba. Barattoonni kun odoo barachaa jiranii qabsoo kan biyyattiin deemsisuu danda'an jiraachuu qaba. Qabsoon kun itti fufuu qaba. Barumsilleen itti fufuu qaba. Barataan tokkin akka barkudha 2001 yuunivarsiitii keessa nu ari'an sun ta'uu hin qabdu jechuudha.
maal jennaan barumsni iyyuu impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon akka hin baratamne taate wanni ittiin cunqurfamtee malii qabsoo Oromoo dubartii hambistoo kooyi barnoota dhabuudha. Barnoota kan baratanii biif torbaan jijjiiraan barattoonni waliigaltee gaafii gaafat iyyannoon xalayaa barreessuun pireesii gadhiisuun bifa adda addaatiin iyyannoo isaanii karaa nagaatiin karaa adda addaatiin ibsatan mijeessuu danda'uu qabanii jechuudha. Kunini waan ta'uu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo namni biyya alaa waan hedduu waan kan gargaaruu danda'a. Tokkoffaa karaa ittiin gargaaruu danda'u karaa maallaqaati, maallaqa buusuudhaan gurmeessuudhaan waan qaban kennuudhaan gargaaruu dandeenya. Lammaffaan karaa dippiloomaasiitiidha. Namni biyya alaa namni Oromoo guutuu addunyaa kan jiru waan inni beekuu danda'u Oromoon waa godhuu hin dandeetti. Oromoon waa tolchuu humni qabdi, beekumsi qabdi, ogooma qabdi, hayyooma qabdi, waan cufa wayyoom qabdi. Oromoon kan akka godhuu dandeetti. Guyyaa Mee 9 guutuu addunyaa ardi addunyaa kan jirtu cufa keessa. Ardi tokkitti Antaartikaa namni irra quban waan dabarte. Ardi jaheenu addunyaa kana Oromoon sochoosee Oromoof sagalee ta'ee Oromoon iyyi dabarte jira jechuudha. Oromoo lallabee. Oromoof dubbate. Kanaafuu waa godhuu hin dandeenye. Akka wagootaniin Oromoon guyyaa 3 hiriira bahuudhaan mootummaa Minisootaa duratti baatanii ufa gabsisanii yeroo jalqabaatiif seerii Minisootaa ka uummata Oromoo deeggarka mootummaa wayyaanee balaaleffatu bahee jechuudha. Kun jechuun biyyittii ala tokkin yeroo jalqabaatiif Oromoo akka humnatti akka uummata beekanii seera baasanii jechuudha. Olaantummaa uummanni nafxanyaa Abisiiniyaa jaarraa 16ffaa Oromoof Sidaamtii gaaf walitti qoftirra barreessaa bahane ka seenaa baay'ee gubbaatti hundaa'e olaantummaa dippiloomaasii Amaarri qabu cabsuu akka dandeenyu agarsiifnee jirra jechuudha kan gubbaatti. Yoo nu Oromoo dubbanneen Oromoo dhaabban kun ta'uu hin dandeetti jechuudha. Kun jedhee achiin dubatti maal furmaata ta'uu qabaa waan jedhu Dr. Asaffaalee laf kaa'ee jira. Wanni inni jedhu tokkin walumaa galatti sochiin kun wanni hubatamuu qabu sochii ABO'llee miti. Sochii dhaaba kamiiti miti, ka tokkochummaati miti, ka ODF'ti miti, ka OPDO'ti miti. Sochii yookaan gaafii Oromoon akka Oromoo waliigalatti Oromoon cuftinuu kaase. Addi durummaadhaan kakaasu sabboontuta Oromoo ka mootummaa keessa jiru Oromoon bakka wal arrabsu namni tokkollee hin qabu. Kanaafuu warri biyya alaa jirru ka haasa'uuf mirgi qabu, ka akka feene dubbanne, ka homaa hin sodaanne, ka waan feene, ka waan miiraa mataan keenya nu yaadu, garaan keenya nu yaadu jedhu. Ummata biyya alaa jiru kan cufaayyuu walitti qabnee walgahii guddaa yaamuu danda'uu qabna jechuudha. Walgahii guddoo yaamama akka Dr. Asaffaan jedha ka waan cufa of keessatti hammatu, ka waan cufa of keessaa qabu, ka waldaa dargaggootaa qabu, ka waldaa dhiiraa qabu, ka maanguddoota qabu, ka haawwan qabu, ka waldaa qorannoo Oromoo, waldaa hawaasota Oromoo, waldaa miidiyaa Oromoo, ka namoo qabu namoo hin qabu, nam Oromoo nagalchaa wanni Oromoo na ilaalchisaa jiru cufaafu. Akkasumas ummata humni nu ta'uu danda'an ummata ollaa humni nu ta'uu danda'an qabsoon keenya dippiloomaasii qofaa miti ka dadhabee gurmuu tolfachuu danda'uu qabna nama amma kan Itoophiyaa keessa jiru nama raadiyoo gubbaatti hojjechaa bahe Oromiyaa gubbaatti Benishaangul ummati dammaqee waan achi keessa deemaa jiru torbaan kan guutuu gabaasaa bahe ummati sun gaafii nu wal fakkaatu qabaa naannoo ummatoota kibba naannoo Ogaade waan deemaa jiru hin beekna kanaafuu warra akkasii kan cufaallee haqa tokkodha wajjin hojjechuu dandeenya jechuun kanaafuu waan nam cufa qaba. Kanami cuftunuyyuu itti hirmaatee yaadu ofii bilisaadhaan ibsuu danda'a. Waan akkasitti biyya alaan nu barbaachisa. Kun ammoo ammatan ta'uu qabdi jechuudha. Yoo ammintaan yoomillee hin ta'u kan beekuu qabna. Yookaan yoo akkas hin taane nami callisee gaaf cufa du'uu hin qabu. Nami gaaf cufa madaa'uu hin qabu. Nami gaaf cufa dhiigee boo'ee Allah ta Oromootu hin taane yoo Rabbi fide malee hin taatu wanni jedhe hin jiru jechuun namni ka du'uu qabuuf, ka madaa'uu qabuuf, ka dhiiguu qabuuf, beela'uu qabuuf waan tokko galmaan gahechuuf ta'uu qaba. Injifachuuf ta'uu qaba. Qabsoon keenya immoo injifachuuf ta'uu qaba. Kanaafuu mootummaan waan kan dadhabsee jira, mootummaan waan kan laaffisuuf mala adda adda baafatee jira. Mal sun keessa tokkin uummata Oromootiif uummata biraa walitti buusu fedhe. Kanaafuu namni alaa ka Oromoo jirtan cuftinuu Oromoo namis keessa qubatu, sabis keessa qubatu tokkollee hin jibbu, tokkollee irra rakkoo hin qabu. Oromoon duriyyuu taanan lafti ka waaqaa jira, lafkeen irra nuun buqqisina jedhe gaafachaa jira. Oromoon lafa ofiitiin falmata ammoo keessummaa itti dhufu cufaayyuu hin jiraachise. Oromoon durii lafti ka waaqadha ammoo lafni callisee irra hin deemu jechuun biyya abbaa kiyyaa jettee hin jijjiimuruu tafteedhani gaaf namichi mata dhabe dubbiin deemu jiru dubbitan akki gaarii tufachiisuu qabna kanaafuu Oromoon namis kee jira tokkollee jibbe tokkollee qabeenya tokkollee miidhuun qabu qabeenya abbaan kamiyyuu horate lafa Oromoo gubbaatti horate ka Oromooti ka Oromiyaati abbaan biikeen irra duroomee horee badhaadhee jiraachuun danda'an waliin haga aadaa feenyummaa keenya hin tuqin warri saba Oromoo waliin jiraatulleen Oromoo miidhuu hin qabu waan ibsuu qabna. Odo qabsootana
Kaayoo tokko baafannee karoor baafannee goolii ammoo argachuu fedhee fakkeenyaaf Oromoon akka isteetii jiraachuu qabdi. Maaster pilaanii kun Oromiyaa bakka lama gargari muraa jiranii Finfinneen handhuura Oromoo ta'uu qabdi illee waan if ta'ee fi kaayoo yookaan ammoo galmi yeroo gabaabaa baafannee san gubbaatti Oromoo waliin socho'uu danda'u qaba. Diidan ofitti ajjeesuu hin qabnu ofitti baay'isuu hin qabnu. Kanaafuu ammatti kunillee nyaaba sullee nyaaba wayyaaneen akkasii habashaan akkasii kamiin on taatu otoo hin jenne kallattiidha namni gartee mammaasii boorana tokko horii lafatti elmanii farda kolcha callisanii hin fiigsan jedhani horiillee okoleetti elmanii namni callisee waanuma dubbachuu qabuuf duu qabuuf duu hin qabu. Kanaafuu karoora akkasii baafachuu qabna waan akkasuma amma namni goruu danda'u goruu qabna waan jiru dubbiin dheeradhe garkeessa ni saddeebisa. Bareeda uumaa rakkoon jiru dhugatti gama gabaabsineetti deemna nama lama tasit naafee dura waa'ee kanarratti garuu waan ati jette illee uummata yaadachiisuudhaaf sochiin kun akka wayyaan irraa furmaatan arganne seerri akka naannoo biyya sanitti hin kabajamne Oromoon ammoo tokkummaadhaan wal bira dhaabbatee walii tumsuun akka irra jiru carraaquudhaan hiree kana akka hin dabarsine carraa kanatti gargaaramuun akka irra jiru barataa qabsaawaa baratuun akka irra jiru kanallee kaaftee jirta ammoo Oromoo waa gochuu akka danda'u godhuu qaba ifitti abdachuun akka jiru ammoo korri guddaan hawaasa hirmaachise hundi akka walitti qabamu ummatoota biraallee Oromoon akka walitti qabu garuu muratuudhaan ka'uu qabnaa jettee jetta galatoomi amma bookiniin siif kennaa dhiifama irraa isinirraa tutturaa jira warri kunis akkasumatti na obsaa gama keessanitti deebi'aa daqiiqaa hanga gabaabaa tokko hin qabna yaada xumuraa walitti deebinee gamagamuuf deemna achinuuf gabuu keessatti itti fufi kiniini. Hayyeega anillee akka nama tokkotti wanni hedduu jedhameera Dr. Saffaan, Dr. Muhammad, obbo Elemoon illee waan hedduu kaasaniirani waa hafee fi miti asirra dubbachuuf jedhu wanni guddaan amma ka'aa jiru ijaaramuu waan jedhu malli maalii waan kanaaf wanni deebiin ijaaramuu ta'ee argaarra jechu dhiiroo wayyaaneen ennaa amma namni ajjeesaa jirtu ija Oromoo ka fuulduraati wanni balleessaa jirtu ija Oromiyaan boru ittiin of ilaaltu waan ilmi Oromoo yookaan ammoo biyyummaan Oromiyaa jennuunu boru ittiin of ilaaltu ajjeesuuf deemti yoo kun nurra ta'u malli maalii jennee walgahuun dhugaa waan gaarii ijaaramuu qabna yoo ijaaramnu waa ani akka nam tokkootti waa sadii irratti keessattuu biyya alaa kana irratti waa sadii irra walii galuu danda'uu qabna ijaaramuu qabna ijaaramuu qabna waa sadii beekuu qabna garuu wanti sadiin nu beekuu qabnu inni dura jedhamaallee ture ownership abbummaa hooggansa qabsoo barattoota Oromoo University barattoota Oromoo Universitytu qaba kanarra walii galuu danda'uu qabna gaafa ijaaramnu kana keessatti barattoonni kun gaafa qabsoo godhan sagalee isaaniittu ukkaamame sagalee isaaniittu gadi qabame sagalee isaaniittu dhabame sagalee isaanii ka dhabame kanaaf sagalee ta'uuf ijaaramna sagalee ta'uuf sagaleen qabanii sagalee ta'uufii qabna kanaaf ijaaramna jechuu inni kun dargaggoowwan keenya isaan du'an isaan qabsoo kana irratti lubbuun isaanii wareegame isaan kanneen bara baraan yaadachuu qabna hundi keenya akka beeknu meebii an umrii kiyyatti namoota maqaadhaan akka Maammoo Mazammar akka Abdullahi Ganamoo kanneen hundaa maqaan dhagaye ijoollee kana garuu qaamaan arga na biraa qabsoof kufan akkasii yaaduu danda'uu qabna hundinuu kanaafuu ijoollee kana hennaa maraa seenaa keessatti yaadachuu qabna ufii keenya akka nam tokkootti akka buleeyyan teennaatti yaadachuu danda'uu qabna gaafa ijaaramnu jechuu inni sadaffaan ammoo barattoota hennaa ammaa lubbuun jiran ka mooraa itti baratan waggaa dheeraaf abbaafaati isaanii isaan abdattee isaan eeddu boru naa eebbifama boru bakka tokko na geessa boru hiyyummaa keessaa na baasa boru waa hedduu naa godha jettee haati ka eegdu har'a lubbuun biran jiru har'a mana barumsaa keessaa ari'amee jira maatii kanneen bira akkamitti dhaabbannaa qabsoon Oromoo
dhugum dubbachuuf hanqinni isin qabaataa turte haga ammaatti illee hanqinni isin qabdu wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hirmaatan of duuba deebinee guyyaa waggaan walitti baanee faarsuun alatti tarsiimoo baafannee kaayyoo baafannee lafa kaannee sagantaa lafa kaannee wanni goone tokko illee hin jiru kana godhuuf waliigaluu danda'uu qabna. Inni biraa wanni ani itti deebi'uu barbaadu waa'ee sagalee isaanii barattoota kanaa ta'uuti. Barattoota kanaa akkami sagalee ta'uu dandeenya? Akka itti sagalee ta'uu dandeenyu akkuma duratti tuqame Mee 9 addunyaa guutuu irratti baanee hiriira goonee sagalee isaanii taaneerra isaan birallee akka jirru isaanitti illee mul'ifneerra. Kun itti fufuu qaba. As individual akka nama tokkootti ammoo waan godhuu dandeenyutu jira. Politically biyyoota jiru hunda keessatti hirmaachuu danda'uu qabna. Siyaasa biyya kanaa keessatti maali biyyi Itoophiyaa maaliin jiraatti? Biyyi Itoophiyaa gargaarsa addunyaatiin jiraatti. Gargaarsa addunyaa kana akka irraa dhaabatu godhuu danda'uu qabna. Akka itti godhuu dandeenyu yoo baanee nu ummata filannee sagalee kenninee fi fillu kanaan biyya kiyya kana keessatti kanatu deemaa jira. Kanatu ta'aaraa. Obboleeyyan tiyyatu ajjeefamaaraa. Wanni ajjeefamaniin ammoo gargaarsa isin asii gootaniif poolisiin isaanii, militariin isaanii gargaarsa Ameerikaa irraa deemuun jiraata. Kana saaxil baasuu danda'uu qabna. Ummata kana hin beekan jechuu odoo hin ta'in nullee asii influence isaan godhuu danda'uu qabna. Dhiibbaa itti godhuu danda'uu qabna. Bakka jirru akka nam tokkootti waan godhuu dandeenya. Akka nam tokkootti namni as jiru keessattuu Minisootaa keessa Oromoo 40,000 jala gahuutu jira jedhama. So isaan inni kun yoo wal geenne yoo waan tokko ijaarre yoo walitti dhufnee kaawunsilii tokko walitti buufnee ijaarre sagalee guddaa politikaa Ameerikaa keessatti waan guddaa taphachuu dandeenya jechuudha. Sagaleen takka iyyuu bakka qabdi. Sagalee takka argachuuf baay'ee xaaru jarri kun kana beekuulee danda'uu qabna. Dhumarra wannan jechuu barbaadu ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu. Ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu. Innaa tokko diina kenna kalafee isa gammachiisuuf jecha waan hin taane jechuu hin qabnu. Irraa of qusachuu qabnu. Ammoo ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu. Ummata Affaar, ummata Agaaw, ummata Beejaa, ummata Biilan, ummata Darasaa, ummata Hadiyyaa, ummata Kambaata, ummata Saa'oo, ummata Somaalee, ummata Ogaaden uf jala hiriirsuu danda'uu qabna. Haga maal goonee jirra haga ammaa ummata kana uf jalatti hiriirsuuf dammasuuf akka nu waliin dhaabbatan. Istiraataajiin sirni nafxanyaa baafate akka jirutti sirni Itoophiyaa keessatti ijaarame baafate Oromoo saboota biraatiin wal dhabsiisu. Nu immoo kana faallessuu danda'uu qabna. Ummata nu keessa jiraatu wabii kennuu danda'uu qabna. Isaan waliin illee akka dhaabbannu, isaan illee akka nu waliin dhaabbatan garagalcha tarsiimoo wayyaaneen ammoo sirni Habashaa hagannaa ammaatti godhaa jiru kana faallessuu garagalchii isaa hojjechuu danda'uu qabna jedha. Galatooma. Galatoom gabaabatti irra deebi'ullee irra hin jiru sa'aatillee gabaabaa waan ta'eef dhugumatti qabsoon sochiin biyya keessatti deemaa jiru kun abbooma barattootaan akka itti fufuu qabuun warri alaa sagalee akka ta'uun nurra jiru warra wareegamanis yaadatu maatii isaanis yaadatuudha hanqinni jiru kan akka turee fi amma immoo siyaasaa biyyoota keessa jiru keessatti hirmaachuun akka nurra jiru sammalees ammoo ummata fakkaatu dantaa walii qabnu kana wajjin jalatti illee osoo hin ta'in wajjin hiriiruun akka nurra jiru. Abdul Jaliil gaasirraa ture na offolchi yookaan dhiifa manaa godhu na offolchi jechuun mee gabaabatti gaatilleen waan irratti dabaltu yoo jiraate gara keessummoota kaanitti deebi'eetiin qabxii boodaa irratti tarkaanfatuuf deemna. Irrallee deddeebi'amee jira takka qabsoon har'aan tana kaatatun uummataan kaate biyyaa kaate tuuta abaluutii kaase tuuta opiidiyootii kaase tuuta wanni jedhu jiru akka uummataatti kaate san akka gaariitti namni hundinuu fudhachuun barbaachisaadha. Waan lafa jiru micciiruun hin barbaachisu jechuudha. Lafa jira uummataa kaase barattoonni uummanni illee wajji idaameeti haadha abbaan isaanii illee wajji idaameeti waliin kaasanii achirraa ka'e. Dalagaan nama ala jiru isaan kana waan danda'uun cinaa dhaabbachuudha. Wanni danda'us qabeenya dippiloomaasiidha akkasumatti illee sagalee ta'uudha. Ani
waan asiin dura jaame hundaa'u akka jirutti fudhadhee as eegan magaalaa tanaan jira achirraa ka'uudhaan barbaade bakka tokko bakka irraa namni ka'u sana ammoo fakkii magaalaan biraatillee godhachuu ni dandeessi yookiin ammoo tamataasiidhaa uummachuu ni dandeessi karaasiidhaa wanni jechuu barbaade maali magaalaa tana keessa oguun achi ilaalu uummanni Oromoodhaa kan as jiru tuuta garagaraa jalatti if jajjaaree jira charchii jalatti if jaaree jira masgiida jalatti if jaaree jira Oromoo community jalatti if jaaree jira afooshaalee jalatti if jaaree jira quubiidhaan if jaaree jira hedduudha lakkoofsan qabu tuutni tokkolleen akkuma gartee achitti akka uummataatti uummanni san keessatti Oromoodhaa asitti illee akka uummataatti walitti qabuun barbaachisaadha sagalee nama hundaa ta'uu ka danda'u jara kana hundarraa kaawunsilli lubbuu qabu tokko yoo jaarame namni hundi namaaf dhaqeen dubbatu ammoo namni tokko ta'uu lama ta'uu sadii ta'uu tolchanii namoonni san sagalee teenya ta'u waliigalaa ta'uu danda'an. Sagalee teenya ta'u waliigalaa ta'uu san keessatti ammoo ajandaa tokkicha lama yookiin sadii gurguddaa ajandaa xixiqqaa ganda keessaatiin osoo hin ta'in ajandaa gurguddaa kan Oromoon as jiru kun hundinuu jala deemuu danda'u lafa kaayuu danda'an. Miidhaa biyya teenya keessa jirturraa kan ka'e mootummaan tun mootummaa wayyaanidha akka hin gargaarre gaafanna maaliif kafalaa fi jirraa miree waan akkasii irratti ajandaa tokko jechuudha ajandaan biraa gurguddaan arraan tana keessatti sababa miidhaa wayyaanidhaatiin namni baqatee biyya alaa jiru lakkoofsisaa akka biraa guddaadha akkamiin bakka san sadarkaa poolisii biyya tanaatitti akkami jijjiiruu dandeenya irratti hojjechuu dandeenya. Fakkeenyumaaf ajandaa gurguddaadha siin jedhe tan biraa iskoola hunda keessa biyya tana dargaggeeyyii hedduu jira. Dargaggeeyyiin hedduun tun haayiskuulii fi yuunivarsiitii keessa baratti. San keessaa warri sooshaal saayinsii garaagaraa baratu kun hundinuu intarneeshiippiin isaanii volontiiriin isaanii hundinuu naannoo warra poolisii jijjiiruu danda'u warra siiti kaawunsilaa haa ta'u warra meeraa haa ta'u warra senetii haa ta'u warra haawus ripireezentaatiivii haa ta'u kan hunda keessatti qooda fudhachuu danda'an achiin akkasitti wal baratani. Tan gara humna godhachuudha fakkiin ammaan tana sii jiruun magaalota Oromoon keessa jirtu hunda keessatti ta'uu dandeessi jechuudha. Tan biraa yoo asitti deebi'ee ilaalle humna akkamtu jira jeetiin biyya tana keessatti achi ilaala. Eenyuutu waan akka keenyaa waan keenya fakkaatu qaba. Biyya tana keessatti warri moongii waan nu fakkaatu qaban. Warri hispaanikii waan nu fakkaatu qaban. Warri laayibeeriyaa lakkoofsa guddaan jira waan nu fakkaatu qaban. Naajeeriyaan illee gariin isaanii waan akka nu fakkaatu ni qaban. Soomaaliyaan waan akka nu fakkaatu ni qaban. Humna akkasitti sadarkaa kaawunsila tokkootiin hoogganamtu. Ta Oromoodha yoo warra biraatirraahis akkasumatti wanni akkasii jajjaaramee walitti dhiyaate koalishinni guddaan tokko jaarame biyya tana keessatti senatarri filamu humna tanaan malee hin filamu. Senatarri filamu kun ammoo sadarkaa poolisii Yuunaayitid Isteetsi jijjiiruu irratti humna guddaa qabaachuu danda'anii jechuudha. Humna qaban jechuudha. Yoo warri biraatis magaalota biraatirraa Shikaagoo irraa leettis haa jennu Waashingtan DC irraa Atlaantaa irraa yoo akkasumatti irratti hojjetan jechuudha. Haala saniin sadarkaa poolisii biyya tanaa irratti hojjechuun ni danda'ama. Kana hunda kun jiru immoo namni mootummaa isaatiin bakka hundatti tasaa qofa hojjetee sarmara taariif nu jechuu kiyyaa miti. Tareefin tana doktoroonni lamaan na dura jedhan waa'ee kaawunsila sadarkaa guddaadha. San hundaa'u akkuma jirtutti fudhateetiin keessattuu as biyya namni 40 jiru 40 kun qisaas ta'uu qabu. Rishaawut godhanii sadarkaa wanni ijaaramtu wanni waan kanaaf ijaaramtu specific waan gurguddaa jedhu kanaaf ijaaramtu tuni tan Oromoo asii tana hundaa'u hunda raalii goosisuu dandeessu akka taatu barbaadeeti. Sittiin dheeraadha malee ammallee karaan dheeraadha. Asumatti hin dhaabu. Koalishinaa warra biraa warra Soomaalee warra Moongii warra Laayibeeriyaa warra Hispaanikii san hundaa wajjin nuti duraan maayinooritii mataadhaan turree maayinooritiidhaan miti saniin booda. Wanni namni nuti hin filamu jenne hin filamu gaaffiin hin jirtu. Yoo ajandaa teenya fuudhee malee nu ripireezent godha nu bakka bu'a. Kanaaf jecha senatarri Yuunaayitid Isteetsitti senatara ta'u
hundinuu ajandaa teenya san ajandaa waloodhaan qabnu san fudhachuudhaaf irra jira jechuudha. Heddummeenya keenya kaala jiru kana gara Oromoo faayidaa qabutti jijjiiruun akka irra jiru bakka bu'oota bakka kaayannee kophaa kophaa deemanii dubbachuu duwwaa osoo hin ta'in nama nurraa dubbatu ka dhibba kana bakka nurraa jechuudha. Amma daqiiqaan qabu daqiiqaa gara 10ti. Ifama gara gaafiitti deebi'a. Waan naaf gootan ammaan tana daqiiqaan hedduun qabnu gaafii qabda moo jetta? Okay. Gara aanatti deebisaa gabaafatti gaana naawwanna. Ana gaafin Dr. Muhammad fi Dr. Asaffaa gaafatti gaafachuu barbaadu hanga ammaa wanni haasofni waanuma karaa Oromoo waan karaa uummata keenyaatti miidhaa fi haala silaa waan tana duratti dhaabbannu dubbachaa jirra. Muuxannoo fi seenaa dabre keessaan yoo kaatanii mooraa diinaa keessoo maaltu deemaa jira jettanii yaaddan amma mootummaan wayyaanee tun akka garuutti ifaan nama hidhaa ajjeesaa jirti. Poolisii silaa amma silaa lafa kaa'etti tana hojiirra oolchuudhaaf uummata dogoggorsuudhaaf waan adda addaa godhuun ni mala akka biyya yaaddan yeroo gabaabaatii fi yeroo dheeraa keessatti koroora akkam faa yaaddi lafaa qabdi jettanii yaaddan waan silaa amma fincila uummataa akka biyya keessa ka'e tana dura dhaabbachuudhaaf akkamiin ilaaltan Dr. Muhammad isiniin jalqaba. Galatoome ana odoon gaafii kan deebifne dura gabaabdutti gorsallee miti diina keenya fitti heddummeessuun qabnu kan baruu nurra jiru riili guddaan tokko gizee takka ishuu 10 faa namni kaasee wanta ja'a amma diinni ummata keenya balleessu jiru tokko namni keenya gamaa gamanarraa waan dur abaarre ani dhiifnaa kan hin ta'in gizee baruutu nurra jira tokkuma diinuma tokko haa qabnu kan maanta nu balleessu irratti fookas godhuu nurra jira isa haa diinaa ummanni keenya diinni katti heddummaatu gamaa gamanarraa namu akka reefu kadiiroo riippoorti godhetti gamaa gamanarraa namni Oromoo ka'ee Oromoon isin ka'ee isin balleessuu deema hajuu kana meeshaa isaanii kan ta'e akkan taane ummanni keenya biyyattis alattis akkatti namaa wajji haasa'u akkatti kaalmili odoon nama rifachiifne odoon nama mbaareessine Oromoon dhugumattuu garaa bal'aa qabaa ummata biraatii wajji jiraataa jaalalaa wajji jiraataa tana hanqa danda'anitti nama agarsiisuu barbaachisa jechuu ta gaafii teetitti deebuuf wayyaaneen akka ja'anitti gahan kamta akka dhugaan beeku if keessattis rakkoo qabanii warri PDO'n adda addaa kan isaan dhaaban isaanis xiqqoo akka waan fincilanii barbaadanii waan akkasiisaniitu jira wayyaaneen experience kiyyarraa yogguu rakkoo qabdu nama afafaajessaniiti toopika jijjiiranii wanta godhanii yoggayyuu tanumaan jiraachuu danda'an yoo maantana wanni isaan jidduu jirtu jabduu taate lola namarra bananii diinaatu kana godhaatanaa fi ijoollee peacefully resist gootu tana diinaatu duuba jira mishooma didanii mishooma jechuun bar hiyyummaa isaaniif mishooma malee ummata keenyaaf badi ummata keenyaaf hiyyummaa tana nama barsiisu barbaachisa jechuu gabaabdutti gaa wayyaaneen rakkoo qabdii rakkoo san keessaa bahuuf waan hin goone hin qaban isaan duban deebi'anii beeyta wanni isaan dhaabaat akka illeen hin jirtu sana namni baree akka meeshaa isaaniin taane jechuun kiyya yooma itti heddummaate wayyaanee maal godhan jette akkuma reefu riippoortii kadiiroon dubbate irratti harkanitti bombii nama kennanii yoo qawwee nama dhoosisanii namni tokko emotional tahee ka'ee nama biraa yoo kana ajjeesu taate kunoo laal isaantu kana godha hanqa danda'an namni gugaa emotional tahee illee control godhuu nama rakkisa namni keenya immoo sharri haada wayyaaneen hiitu kana akka gaaritti baree irraa if eeguu barbaachisa jechuu meeshaa isaanii kan taane akka isaan yuusnuun goone akka diini nutti heddummaanne
dadhabbii isaanii akka rakkina keenyaan hin baane taanuma namni ifeeguu qaba jechuu kiyya. Nama kiyyaan fixadhe. Professor Asaffaa. Galatoome Anna. Mataan poolitikaa Tigree kaanseriin qabeera gaman lafi du'e. Haa ta'u malee Tigree waan tokko kan isheen qabdu meeshaa ittiin nama ajjeesan qabdi, wattaadara qabdi. Amma nama wattaadara ishee san akkuma saree namatti dhiiftee nama ajjeesuu dandeessi. Haa ta'u malee mootummaan ishee keessa ishee rimmi nyaatee bososeera. Kan ammoo kan isheen ittiin jabjabeessuu barbaaddu kan isheen yeroo hundaa sodaattu ollaansoo biyya sanaa keessatti seenaa waggaa 20 kan darban keessa laallee ollaansoo kan qabaa jiru Oromoo majara kana wajjin. Oromoon ummatu karaa baay'ee dhaabbataa jira. Oromoon ajjeesaa jirti isheenis. Kan isheen sodaattu Oromoodha. Amma kan isheen gootu ofii ishee gidduutti rakkoo qabdu kun Oromoon dhufuuf jedha. Yoo Oromoon sinitti dhufee isin hin baddu jedha. Amaan immoo yoo Oromoon humna qabaate isin baduuf jettuudha. Amaaraaf Oromoo sirriitti naquu barbaada. Kanaaf mootummaan kun mootummaa waan akka Ruwaandaatti ta'e gochuudhaan wanta deebi'uumutu yoo danda'eef. Kanaaf wanti kun akka hin taanetti Oromoon jabaatee mootummaa kufuuf birratu meeshaa immoo qabu nama ajjeesuu kan danda'u mootummaa akkasiitu nu mudatee jira. Kanaaf uummata Oromoo baay'ee dammaqinaan of ijaaruudhaan tooftaa cimaa toshachuudhaan mari'achuudhaan jabaatee rakkoo kana keessaa obbaasuu qaba malee cal jedhee ilaaluun irra hin jiru. Waan dabaa baay'ee fiduu dandeessi amma baddutti waan baduuf jettu nama balleessiteera Oromoon waan akkanaati mootummaan Tigree kun kanuma irratti naaf dubbiin isaa baay'ee dheeraadha. Yeroon hin jiru waan ta'eef kanuma irratti naaf. Dhugaadha yeroon hin jiru daqiiqaan qabnu ammas daqiiqaa afran takka qabna waan isin jechuu barbaadu amma isin Dr. Asaffaa akkuma laayina irra jirtu irratti waan amma furmaata rakkinna amma dubbataa irraa jirru kanarraa qabdiin akka furmaataatti osoo isin gaafatin yookaan ati yaada keessatti bira dabarte yoo jiraate yaada xumuraa daqiiqaa takka irratti naa dhaabiif maali wanti itti dabaltu yoo jiraate furmaata kanarratti yookaan wanni irra deebitee cimsitu yoo jiraate. Ani kanan cimsu marii atattamaa gochuu jalqabuun nurra jiran jedhama. Marii atattamaa goonee dafnee of ijaaruun nurra civic organization cimaa ijaarrachuudhaaf mari'annee amma dafnee kaanee mari'annee hojiitti hiikuu qabna. Waan boritti bushinee yeroo hinnu miti. Kanaaf dafnee maree jalqabuu qabna. Mari'annee of ijaaruu qabna. Waan biraa waan hojjennu immoo maree keessatti dhufuu qaba. Waan akkanaa hojjennee tun calqabin of ijaarree akkamitti nuti ijoollee bira dhaabbanna kan jedhu ka'uu qabna dafnee. Bareeda eenyutu jalqaba waan kana eessarratti kaafneet maaltu jalqabeetiin waan kana kaasa bareeda amma yaadni waliigalaa guddaan furmaanni guddaan ijaaramuudha jennee jira namuu dubbatee jira akkamitti eenyutu kaasu kana isheet ka godhu eenyu namni kun. An dubbadoo Said Ankadiroodha. Wanni an jechuu barbaadu gurupiin hedduun waan kana hin goona jette laf jala socho'uu jirtu hedduu jira waan kan ka godhuu danda'u waldaa qorannoo Oromooti hawaasi Oromooti haawwani maanguddoota warri siyaasaa cufaayyuu jiru walit dhufe waan kan dhaabuu danda'uu qaba civic organization dhaabuu danda'uu qaba keessattuu namni biyyalaa cimini keen maallaqaaf dippiloomaasii gubbaadha loobisti guruppii tokko Ameerikaa keessatti dhaabachuu danda'uu qabna jechuun waan Oromoo ka loobii godhu ka bakka kongireesii bakka senetii deemee dubbatu hiiringii argachuu qabna bakka jechuun ka Gambeellaa laftii namni irra baay'anii sanii hiiringii ture ka Amaaraatiif hiiringii ture hiiringii argachuu qabna. Kanaafuu wanni namni waan kan godhuu danda'u namuma hawaasa ka biyyalaa jiru kana Oromoo wanni hubachuu qabu kiristaanaaf islaam jedhanii addaan sidaamti namni hin baasne amma kan namni wallaggaa kiristaan jedhamee jeesuun dhiisne du'aa jira kabaale muslima jedhamee kanaafuu namni cuftinu tokkummaa beekee yeroo kana bakka amantii bakka hawaasa bakka dargaggeessii bakka yuunivarsiitii waan jiru cufaayyuu gubbaadha namni waan akkasitti socho'uu qaba guruppii hedduu waan kan socho'uun jirti jechuu yoo rabbe gabbaati waan jedhu abdii qaba. Bareeda Profeesar Muhammad wanni jettu ka dhumaa daqiiqaa takka gadi qaba. Sakandii kudhanii hunaaf geessanii karaa dandeenyuun diina odoon ifittin heddummeessine propagaandaa wayyaanee namni keenya baree moohuu qaba. Yogguu isaan mishooma ja'an kun hiyyooma ja'anii deebisu. Mishoomni isaanii if gabbisuuf nama keenya hiyyeessu kan akka gaariitti barsiisuu barbaachisa.
dhugumatti waan bareedaa simmartu nu ulfaadhaa galatoomaa wanni guddaan amma hawaasni nu dhaga'u wanni booda intarneet irratti illee nu dhaga'uuf jiraatu Oromoon yaada guddaa kanarraa argachuuf jiraata garuu ammoo waan hin ijaarama jedhamu kana akkaataa itti ijaaramu irratti Oromootu wal mari'atee hawaasonni adda addaa jaarmayoonni lafa jiran jaarmayoonni hawaasaa jaarmayoonni ammoo siyaasaatis ta'e walumaa galatti namuu yaada kana bu'uura godhatee akka irraa ka'u abdii guddaa qabna gumaata guddaadha jenneetiin abdannaa isin cuftuu galatooma namuu bakka jirutti ka'ee walitti dhufee ifaa ijaaruu wal qubaa qabaatu achi boodarra hatattamatti walitti dhufuun kun barbaachisaadha galatoomaa ulfaadhaa yeroo biraa bal'inaa walitti deebinaa warri nu dhageeffataa jirtanis akkasumatti ulfaadhaa galatoomaa isin martinu. Baay'ee galatooma. Galatooma galanni keessan. Galatooma.